Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaama ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya wanni irraa buqqee akkuma yeroo ta'anitti bakka jirtanitti sinaa ga'u. Dhimma aangoo irraa kaasuu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif shira hojjetamaa jiru eedda ummataaf dhugaa ta'uu ibsuun keenya beekamaadha. Shirri kun akkami qindaa'e, maaliin qindaa'e, eenyuun qindaa'e, horeen gaggeessituu ummata TV horee hojii gaggeessituu hiddutti garaagarummaan jirtu maali? Haala akkamiin ummanni Oromoo ta'u bifa akkamiin laala tajattu irratti fi kanarratti akkuma dur qophii yaada keessan kan nadhaayettuun yaada ummataa dhageessisuun barbaachisaa ta'een mul'ata jechuudha. Lakkoo isaa asirratti isinii barreesseen jira. Duwwaa takka 587 takka 7 vaayibariidhaan haa ta'u lakkoo isa kaaniin warri kaan ammaas viidiyoodhaan asirratti dhiyaattanii yaada keessan kannachuu ni dandeessanii jechaadha. Mirga keessan isinii feena. Ka deeggarus ka balaaleffatus. Ammoo maaliif shirri kun lammaarratti xaxame, eenyuun gaggeeffamaa jira, maaliif fadhiisaati ala aangorraa kaafamuun isa barbaachise, maal godhuudhaaf ta'ettu irra deddeebinee osoo isaa waan kana raawwachiisne balaa Oromiyaa keessa bu'u teessuudhaaf itti gaafatamummaa qaamni fudhatuu fi balaa Oromiyaa keessa ta'u teessuuf abbaan balaa kana kakaasaa jiruuf dhaamsa geessisuun beeksisuunii fi hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Dhiyaadhaa invite share naa godhaa. Hannishaa Salomoon kanaan geerarsa siitiin gama sagantaa teenyaa ceena. Dhiyaadhaa. Jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bitee. Lafa abbaa horii bitee nu qilleensarra jirra. Ilbiisuun kanneen qabnu dhibbisnees mooraan qabnu. Dhibbisnee mooraan qabnu qonnaadhaan waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne. Dalaguuf carraa dhabne taa'us konkoodaa dhabne hinduuneef jirraa jenna lubbuu gaaddisaan qabne 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 lubbuu gaaddisaan qabne. Nuti keessummaa taane wabii jireenyaa dhabne dhiibamne biyya baane eekkamsaan nu ergatu ergamtu alagaa taane cibsanii nu gorra'u olaafaa sigaa taane gubanii nu qaammatu dara maskalaa taane. Gubanii nu qaammatu dara maskalaa taane qurxummiif nu darbatu ilbiisa raammoo taane qurxummiif nu darbatu ilbiisa raammoo taane rakkannee waan nu taane takkaan minamaan taane kan ciisee gorra'ame. Gama sagantaa teenyaa dachaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaama ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa irra deebi'ee salaamanni kiyya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Xiqqoo naa obsaa warri bilbilaa jirtan isin jalaa hin fuudhaa. Xiqqoo naa obsaa yaada wal dabarfannee yaada keessan kannattan. Pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaadhaa obbo Lammaa Magarsaadhaa shira badaatuu irratti xaxamaa jira. Shira aangoo fadhiisaatiin ala aangoo irraa isa kaasuudhaati.
koreen gaggeessituu ODPdha marii dhiyoota na teesse keessatti mari'achuun isaanii beekamaadha. Yoo yaadattan marii torbaan kana keessa gaggeessanii turan irratti obbo Lammaa Magarsaa sadarkaa guddinaatiin fuudhanii karaa federaalaa ol dabarsuudhaaf irra mari'atanii jiran. Marii san irratti ammoo koreen gaggeessitoonni ODP akka jiranitti jechuudha. Obbo Lammaa yeroo kanatti pirezidantii naannoo Oromiyaa irraa sittiin deebisan haa obsi haa fixadhu. Obbo Lammaa Magarsaadha yeroo kanatti pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa buusanii gara federaalaatti sababa guddinaatiin ol fuudhuun bu'aa isaarra miidhaa qaba. Lammaa Magarsaa aangoo isaarra turuu qabate jettuun eegaanii fi falmiin garagaraa horee gaggeessitoota ODP keessa gaggeeffamte booda ajandaan isaan irra walii galanii fi irratti xumuratan obbo Lammaa Magarsaadha aangoo irra akka turu irratti walii galaniiti addaan bahanii jechuudha. Hubadha horee gaggeessitoota ODPdhaatiyu marii gaggeessan irratti murtee dabarsanii jechuudha. Haa turuu yeroo kanatti inni asii ka'uun qabu ta'etu irratti walii galaniiti adda baan. Walii galanii eega isaa walii galanii adda baan booda koreen hojii raawwachiistuu waajjira ODPdha walgahii dhooysaa gaggeessuudhaan kophatti jechuudha. Murtee dabarsanii jiranii jechuudha. Murteen nuti edda mirkaneeffannee dabarsine tun ta koree gaggeessitoonni ODPdha hin bu'in haa taa'u haa turu haa hojjetu. Yeroo kanatti Oromiyaa irraa Lammaa kaasuun bal'aa malee faayidaa nu qabdu. Tanaafu bu'aa inni nu kannaa jiruutu irra caalaa Lammaa guddina sababa je'uun asirraa kaasuun sabboonummaa Oromoodhaa fi Oromiyaa keessa deemaa jirtu caccabsa mirga Oromoodhaati hurreessa faayidaa nu qabu. Lammaa Magarsaa aangoo irraa asuma nu bira turuu qabaa yeroo kanatti yeroo ca'umsi muddame kanatti asirraa ka'uu qabu ta'ettuun koreen gaggeessituu ODPdha walii galteeti marii isaanii xumuratanii jechuudha. Eegas booda koreen hojii raawwachiistuu waajjira ODPdha kophatti wal yaamtee Lammaa Magarsaa irraa mari'atanii Lammaa Magarsaa jijjiiruu irratti murteessan jechuudha. Murteessanii jiran. Maaliif waan koreen gaggeessituun ODPdha hin ta'u hin buusin jette koreen hojii raawwachiistuudha kophatti achi baatee ummata kaan itti dhiistee murteessitee isaa aangoo irraa kabuusu jiru waajjira ODPt jecha. Waajjira ODPt murtii kana dabarsa. Maaliif aangoo kakannu waajjira ODPt aangoos kakaasu waajjira ODPt koree hojii raawwachiistuu isaaniiti kan waan kana godhe jechuudha. Warri kaan koree gaggeessituu keessa jiran akka maqaa isaanii dha'uun barbaadu warri waan san keessa mari'achaa turan hundinuu quban qaban. Akkuma ummata kaanii jiranii jechuu isaanis amma mirkaneeffachaa jiranii jechuu citti baata. Lammaanis quban qabu. Isa duubaa koreen hojii raawwachiistuu waajjiraatu walii qabamtee murtee kana dabarsitee isa kaasurra walii galanii jechuudha. Maaliif isa kaasuun barbaachise ta'etu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif shiraan isa kaasuun barbaachise? Maaliif fadhii isaatiin ala isa kaasuun barbaachise? Maaliif namni tokko gizee ka'u shiraan maaqa? Fadhiin maan taane? Maaliif shiraan isa kaasuun yeroo ammaatti barbaachise? ODP tana keessa yoo qorattanii beeytan nuti qorannee maqaa beeynuuf irra guddaansi naftanyoota. Ilmaan Minilik irra guddaansi afaan Oromoo dubbatan malee naftanyoota. Warra Oromummaa fi sabboonummaan Oromoo qixana amma dagaagdee jirtu tanatti dagaagdee arkuun isaan dhukkubsituu jechuudha. Warra Oromummaan qixa kanaan guddattee deemuun situun nagaa isii dhorkituu jechuudha. Isaan kanaatu waan kana godhaa jira. Olaantummaa Oromoodhaa daakuu barbaadan. Eegaanii fi Lammaan achii ka'ee waraanni ummanni karaarra ba'ee waraanni Tigraay irraa isaa ta'u Makalaakaa irraa dhufanii biyya to'atan booda hiriira gabba'uu fi yaa'ii godhuun ajjechaadha fiddi malee wanni biraa takka tafiddu hin jirtu. Lammaan humbiin jaja'anii falmuun amma. Yeroon isaa amma jechuun osoo isaan hin raawwanne dhoorkuun yeroon isaa amma. Eega isa kaasan booda Tigraay waraana qopheessitee jirti nama aangoo san qabatuuf waraana fiduudhaaf. Wayyaaneen qopheessitee jirti waraana fiduudhaaf. Biyya hogganuudhaaf biyya quba qabaachuun tokkoo miti. Hoggansa taatee waan takka hogganuu fi hoggansa waa hunda quba qabu taatee hogganuun tokkoo miti. Ummanni keenya hoggansarra jira malee waan isaan duuba xaxamaa jiru quban qaban.
intelligence military da akka jirutti nafxanyaadhaan qabamtee jirti. Koomishiniin poolisaa kan Finfinnee irraa eegali kunutti nafxanyaadhaan qabamtee jirti. Bakka hundattuu bakka ijoo intelligence keessa keenya gubbuma jira malee jala kan akka jiranitti jaraatu qabee jira. Jarri kun ammaa sirra dalagu jiran. Sirra mari'achuu jiran. Hagayoon wanta Oromoon obsee taa'uu qaba. Shirri xaxamaa deemu jiru kun yoo osoo dhugaa qabaate horee gaggeessituu ODP dhaa gizee mari'attu sani marii sanirratti lammaan hin bu'in jaanii eega walii galan achumatti waan murtee kannamtee xumuratanii achii baan san achumatti dhiisuudha ture. Shirri jiraachuu maaliin beekte? Murtii horeen gaggeessituu dabarsite horeen jiraawwachiistuu waajjira ODP dhaa horeen jiraawwachiistuu waajjira ODP dhaa irratti hojjechuusaa gartaa jechuudha. Jijjiiruu isaanii osoo tokkummaan jiraattee achumatti waan uummanni horeen gaggeessituu xumurtee sanumarra sabbaree taa'aa jechuun ammoo maaliif waan horeen gaggeessituu irra walii galte horeen jiraawwachiistuu waajjira ODPdha jijjiiruun isaan feesise shirri jiraachuu gartaa jechuudha. Yaanni isaanii tokko ta'uu qaba. ODP horee gaggeessitootaatii fi waajjirri ODPdha yaanni isaanii tokko ta'uu qaba. Eega horeen gaggeessituudha hin bu'in jettee murteessite waajjirri wanni mari'achiisee kophatti murteessuuf hin jiru horee keessaa warra mormu kana kophatti dhiisee jechuudha. Quban qaban irra guddaan isaanii waan deemu jiru. Irra guddaan isaanii maas Facebook irra ta'an. That's what they doing. Matumaa wajjin warra biyya bulchutti jiruutu hin fakkaatan isaanis. Yoo laalte irra guddaan isaanii every 1 hour, every 15 minutes, every 20 minutes they are on Facebook. Biyya hoogganuun akkas hin taatu. Hin taatu biyya hoogganuu qaawwa fi banaa jirraa jechuudha. Kufaatii hamtuutu nutti deemaa jira jechuudha. Isii tan hanqisuudhaaf ammoo Lammaa Magarsaa aangoo irra taa'uu qaba. Ta'ettu ijjannoo teenya godhannee yaanaa jechuudha. Maaliif yoo shirri hin jiraanne horee gaggeessituu san duubaa waan kana murteessu wanni isaan feesiseef takka illee hin jirtu jechuudha. Tanaafuu namoonni yaada qabdan waan kana irratti kadeeggarus kabalaaleeffatus yaada keessan dhiyeeffachuu ni dandeessan kaan viidiyoodhaan kaan sagaleedhaan jechuudha. Hello. Hello. Alhamdulillah jirta. Isaanu quban qaban wanni soba jaaniif akka uummanni ka'ee hokkoran kaasneef ifiifuu quban qaban isaanu. Dhagaa jirtaami? Hello doctor. Yaa siin dhagaa. Hello. Namoota biraa kannina ni kutee. Yaada keessan kannachuu warri barbaadan as jalatti. Fajr ni aman. Oggun isin erge nu jala khasa za'adani yana. Hello. Halo, assalamualaikum. Waalaikum salam. Kaabutta na obsi kasumatti. Hello. Waalaikum salam. Akkam jirta? Yaada kee kannadhu? Isa. Ayyee yaada kee kannadhu? Shirri kun kan maas dura tatamaa jiru. Haya.
asdura ni adan yero nano amara san raqasani kan oromiyaa kun maal guri maaf hin kaane yaaniti wanti na kelli hundi bay daataa jirti dhuga kan harari qee kan amara qee kan tinya afri qee maaf kun khawra ba yaada yu waraad bayda abijille wajira sawir jirna fakate gitan haye tawa ka sabaka sawasani kama isa kana aka taqasan da wallahi aka taqasan da bani timere jirana ma mandur amma shira isarrat hojjatu mukun shira gaari da mo shira badada naman layna rajira la na sirri miti garu yoro chaqay ga obiron do asan dibiti garu wanta sara siga faddu warana to gadu franyeta warana to gadu fejeta asarati warana kame dufa tole waraanni gama oromiyaa dhufuudha deemu eegalammaan ka'e booda waraana qophaa'ee jira oromiyaa dhufee nagaa buusuudhaa fi hokkara ka'uu taa'u cal godhuu irratti hojjechuu taa'u kanaaf ammaas wayyaaneen if kannitee jirti waraana qopheessitee jirtu hundaa'u akkaaniif waan kana qopheessuudhaaf deemtu irratti hojjettee jirti jechuudha tunsani ka'ab akkam jirta assalaamu alaykum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh anamma video te jalqabarra qabeetiin dhageeffachuu jira angaruu yaada ati jetteerra waliin galu beet arra hayyee ani maaliif qabsoon teenya yeroo hundaa'u individual irra rarra'uun qabdu qabsoon hafide duraanis lammaa miti lammaan qabsoo fuudhee qeeroon kubbaa taphachaa dhufee itti kenne fuudhee goolii abiyyi kennee naqe malee ka qabsoo taphachaa dhufe abiyyi isaa miti jechuudha qabsoo oromoo kan fide isaa miti saniifuu qabsoon oromoo kan dhufteen jijjiiramni kun ka dhufeen ummataan ni beeknan hundinuu ni beeknu ummata san keessa hayyoota OMN hoogganuu turan kakka Jaawar Maammaaf hayyoonni sun har'aa sunuma jiran isaan yaada kennachaan jiran waan kanarratti osoo wanni tun badduu taatee Jaawar Mahammad hanga qabrii keessa kaanitti oromoo kaa'eef dhaqqabaanii ja'anaaf fakkaate akka yaada mataa kiyyatti maaliif qabsoo tana hanga inni itti lafa'ee naaf atiis waliin beeknaa jechuun lafa rafee mana keenyaa nyaannutti dhabee namni lammaa daran lammaan isaa jara bira gahee dhugaadhaan lubbuuf kennee dalaguu malee namni akka Jaawaritti dalaga hin jiru jechuu si galee wanni kun akka badduun barbaadu jechuun maaliifi waa hundinuu wanni akkasi shan maarree kana hunda walitti qabee akkasi galcheef akka humni jijjiirama kana keessa hin buune jechuuf namni akkasitti hubaa irraa eeguu ture fonqolcha yookaan garagalcha jijjiirama kanaa obsee taa'ee ilaalaa yaadni juno waan na keessa hin jirreef. Amma bar juwaar irraa haasa'utti hin jirru ammaan tana juwaar. Noo fakkee jalarraa hin sii kaasu jira laal jalarraa hin sii fidu jira shirri. No ha juwaar jijjiirama kana obsee taa'ee ilaalu jira ajandaa jedhu miti kan haasa'u jiru ajandaan nuti haasa'u jiru obbo Lammaa Magarsaadhaa bakka aangoo sanirraa kaasuun shirrarra deemu jiru kan sirriidha moo sirrii mitiidha yoo sirrii ta'e maaliif ta'e yoo sirrii ta'e maaliif ta'e ati maan tana siin mormaa jette baga naan mormite nin fudhadha yaada kiyyaa mormuu keetiif siin kabaja malee sin jibbu ammoo qabsoon oromoodhaa nama tokko irratti rarra'uu hin qabdu jette I agree with you siif waliif hin galle dhimmiti kun ammoo dhimma lammaadhaati miti maqaa lammaadhaa jirra malee dhimma oromoodhaati Yoodi wanniin amma dubbii Jaawar wanniin kaaseef dhiifama si afaan dubbachuu fi dubbii Jaawar wanniin kaaseef yoo lolli